Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantii biraas hashamaa harka fuune nagaan keenya kan kabajaaf jaalala bakka isin jirtan isin akka qabu jecha. Egaa har'a kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Imo gruupii dide akkasumas imo akkaataa namni nuuf hin bilbille guutummaan guutuutti nu jala hidhamee fi akkasumas profaayilii keenya akka namni screen shooting goone akka namni sharing goone akkasumas barreeffama namni nuuf barreesse jechuudha ergaa namni nuuf ergee ilaaluuf dhiisuu keenya akka namni hin beekne akkasumas akkaataa itti imo keenya koodiidhaan hidhannu yookiin immoo paaspoortiidhaan hidhannee itti fayyadamnu jechuudha. Egaa isinirraa eeggamu jechuudha. Chaanalii kana subscribe gootanii filannoo keessa yeroo hundumaa godhatanii akka hordoftan isin gaafachaa. Egaa amma wanti nuti goonu jechuudha. Garasitti kan dabaru ta'a jechuudha. Nafaana bu'aa. Egaa jalqaba irratti kan nuti goonu bakka imo keenyaan dhufna jechuudha. Imo keenya irra dhufne yeroo tokko gadi cuqaasna. Erga gara imo dhufne bakka profaayilii kana yeroo tokko gadi tuqna. Ammas yeroo profaayilii keenya gadi tuqna jechuudha. Security privacy kana yeroo tokkoof hin tuqna jechuudha. Egaa erga security privacy tuqne postcode look bakka jedhu kana yeroo tokko gadi cuqaasna jechuudha. Harkaan amma maaliif deemna akkaataa itti paaspoortiidhaan imo keenya akka namni hin seenne yookiin bilbila keenya fuudhee ilaalle itti hidhannudha jechuudha. Amma enable bakka jedhu kana hin tuqna jechuudha. Asitti maal nu gaafata enter postcode jedha jechuudha. Koodii ittiin hidhachuu barbaannu sana dijiitii 4 jechuudha. Lakkoofsa dijiitii 4 itti naqna. Egaa dan goona jechuudha. Egaa akkuma argitan hidhameera jechuu. Change postcode bakki jedhu sin jira. Akkaataa itti irraa hiikanilleen kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa postcoodii keenyatti banannee jirra. Postcoodii keenya immoo irraa hiikuudhaaf akkam gooneetu immoo irraa hiikna kan jedhulleen yeroo tokkoo fi on bakka ta'e kana yeroo tokkoof gadi cuqaasneetu fuula duratti deemna jechuudha. Amma maal gochuuf irraa hiikuuf deemna jechuudha. Inni gara gubbaatti change postcode jedhu kuni achumatti jijjiiruudha. Disable postcode bakki jedhu immoo of duuba deebisuu yookiin immoo irraa delete goonee gubuudha jechuudha postcode keenya. Egaa cancel qaba asitti bakka kanatti cancel of duuba deebi'uudha. Garuu disable gooneetu iyyuu irraa kaafna jechuudha. Irraa kaasuudhaaf asitti maal nu gaafata jechuudha. Postcode sila itti naqne sana jechuudha. Dijiitii 4 sana itti cuqaasna jechuudha. Amma akkuma argitan ofii ta'eera jechuudha. Amma immoo kan nuti ilaallu seetingii biraati jechuudha. Akkaataa namni nuuf hin bilbille jechuudha. Akkaataa itti goonuu fi yoommoo akkaataa namni nuuf hin bilbille irratti hidhamee jiraate akkamitti irraa hiikanna. Yeroo tokkoof gadi cuqaasna call bakka jedhu kana jechuudha. Egaa erga call bakka jedhu gadi cuqaasnee everyoonii irra jira jechuudha kiyya. Keessan yoo akka namni isiniif hin bilbille irratti kan hidhamee jiru ta'ee yoo maaliif maal ta'edha customerii fi nobody kanatu rakkoodha jechuudha. Maaliif jennaani customeriin namoota hiriyoota keenya nobodyin immoo tasuma namoonni tokkollee akka nuuf hin bilbille jechuudha. Inni kaan immoo my connection kan jedhudha. My connection jechuun namoota qunnamtiin waliin qaban qofaatuyyuu nuuf bilbiluu danda'a jechuudha. Garuu kanuma hundumarraayyuu bilisa gochuuf jechuudha. Akka namni hundi nuuf bilbiluuf maal gochuu qabna? Everyone bakka jedhu kana bakka gubbaa kanarra kaa'anneetuyyuu jennaa jechuudha. Egaa bakki bilbilaa kana fakkaata jechuudha. Kan nuti ilaallu amma immoo onlineidha jechuudha. Bakka onlinii jiraachuu fi jiraachuu dhibuu keenya akkamitti hidhachuu dandeenya jechuun innis ammas immoo akkaataa namni onlinii jiraachuu keenyaaf dhiisuu keenya guutummaan guutuutti dhabamsiisuu fi namoota murtaawaa ta'eef akkaataa banaa gochuu dandeenyu jechuudha. Asitti everyone irra jira jechuudha. Namoota hundumaatuyyuu na arguu danda'a onlinii jiraachuu kiyya. Garuu isin yoo hin barbaanne namni tokkollee isin arguu hin barbaanne nobody irra kaawwattu jechuudha.
Akkasumas my connection namoota nuun wal qunnamtii qaban namoota duraan bilbila kanaa waliin haasofnee jirru akkasumas namoota kaastaamarii hiriyoota keenya nobody namuma hundi dhabama akka ta'u jechuudha. Akka namni hundi nuun agarre gochuu akkasitti filannee jechuudha. Adda adda babaasee nuuf ka'a jechuudha. Kanarraa kan barbaaddanitti hidhattu isinii. Egaa amma immoo kan nuti itti dabarfannu jechuudha. Profile privacy dha jechuudha. Profile privacy ni akkuma beekamu yoo hin barbaanne jechuudha kan isin kana gochuu qabdan malee dirqama nurra jiru hin jiru jechuudha kana gochuu fi profile privacy jechuun akkaataa namni screenshot nun goone block screenshot for profile jedha jechuudha. Yoo barbaaddanii screenshot akka namni isin goone maal gochuu qabdu sana on itti gochuu qabdu jechuudha. Namni tokkolleen akka profile keessanii screenshot godhee of biratti qabachuu hin qabnetti yoo barbaaddanii kana itti bantu jechuudha. Kunoo saanduqa kana yeroo tokko achitti harkiftuu jechuudha gara harka mirgaatti akkana achi harkiftu jechuudha. Itti raayitaniituma gara boodaa deebitu jechuudha. Kana booda screenshot isin gochuu hin danda'u jechuudha. Look profile jedhanii lammaffaan immoo as keessatti profile privacy ni akkuma argamu inni kun immoo look profile isa jedhu kana namni tokkolleen akka profile keessan inni ilaalle yoo barbaaddanii maal gootu look profile kana dhuftanii jechuudha. Akkuma isa ammaa screenshot hin goonetti hin ammaatti jechuudha. Kana itti raayitan akkasitti jechuudha. Egaa look profilein kana fakkaataa jechuudha. Amma kan nu hafee akkaataa itti kun immoo akkaataa groupiiti jechuudha. Groupiin seera mataasaa innis akkuma warra kaanitti of danda'e qaba jechuudha. Groupiin namni nuti itti wajjiniin haasa'uu barbaannu namoota akkamiiti kan jedhu jechuudha. Namoota hiriyoota keenya warra ta'anidha moo wantoota akkasumas namoota kaastamarii yookiin immoo warroota qunnamtii bilbila keenya waliin qabanidha moo jennee keessaa filannee tokko tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma my connection inni jedhu kuni namoota bilbila keenyaan nuti duraan wal qunnamnee jiru qofee wajjiniin groupii nu galchuu danda'u jechuudha isaanii. Inni kaan kaastamariidha. Kaastamariin immoo hiriyoota keenyaa jechuudha. Hiriyoota keenya qofaa jechuudha. Akkasumas nobodiin immoo namni tokkolleen groupii kamiinuu nu seensisuu akka hin dandeenyedha jechuudha. Egaa inni nuti gochuu qabnu namoota hundaan wal qunnamnee wajjiniin haasa'uu fi groupii garaagaraa keessatti haasa'uudhaaf jechuudha. Everyoonii ammaarra kaa'anneetum akkuma nama godhetti isinis kanarra kaa'atanii jechuudha. Kana fakkaataa barnoonni keenya guyyaarraa waan na hordoftaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin deebinutti nagaan ture.